Harka fuuna keenya jirtu hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtanitti sinaga'u. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo keenya sadarbe keessatti akkamitti email haaraa create akkamitti akka gootanis fi akkasuma akkamitti akka YouTube haaraa akkamitti akka banachuu dandeenyu kutaa tokkoffaa isaan isin barsiisnee darbuun keenya ni yaadatama. Har'as immoo kutaa lammaffaa isaa kan itti fufnu ta'a jechuudha. Barnoota keenya yeroo darbe keessatti YouTube channel email haaraan akkamitti email haaraa create goone YouTube's akkamitti akka email sana wajjin wal qabsiisnee akkamitti akka bannu barannee darbine. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaatti fufna. Fakkeenyaaf YouTube irra galee yoo isin agarsiisuudhaaf yeroo YouTube irra galtan bakka kanarratti erga cuqaastanii channel keessan jala galtu iddoo kanatti dhiisuun keenya ni yaadatama jechuudha. Amma YouTube'n kun taabii hin qabu. Taabii viidiyoo home channel about jettu sana taabii san hojjechiisna jechuudha. Akkasuma xumura irratti immoo akkamitti akka viidiyoo upload goonu isinitti ergisiisna. Hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Duraan dursa soo gara barnoota darbine please warroonni YouTube channel Oromoo Samsung fara taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jenna. Akkasuma viidiyoo keenyas please like gochuun isinirraa jiraatu. Like gochuudhaan akka hiriyoota keessan kan bira ga'us gochuun dirqama jechuudha. Yoo isin like gootan carraan viidiyoon kun nama hedduun daawwatamu olaanaadha waan ta'eef like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Kanuma viidiyoo kabiraas isinii qopheessinu jechuudha. Amma yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu Google Chrome keenyarra ni galla. Yeroo Google Chrome keenyarra gallu bakka taabii search kanarratti youtube.com jennee barreessina jechuudha. youtube.com erga jennee search ni goona. Bifa kanaan isinii dhufuu danda'a. Tariyoo bifa kanaan isinii hin dhufne immoo isin wanti gochuun isinirra jiraatu email keessanis isin gaafachuu danda'a waan ta'eef email keessanis itti guutuu hin irraanfatina. Email keessanis sabantanii fi isa kanaan dura create goone san isin gaafachuu danda'a. Email password keessan isin gaafata. Iddoo san guutanii darbitan jechuudha. Ergasii iddoo xiyya diimaa kanarratti cuqaastanii desktop site gootu jechuudha. Desktop site gootu. Erga desktop site gootanii bifa kanaan isinii dhufa jechuudha. Erga haala kanaan isinii dhufe desktop site erga gootanii iddoo profile keessanii kanarratti as harkistu xiqqoo zoom godhattu jechuudha. Erga zoom godhattanii iddoo profile keessanii kanarratti ni cuqaastu. Kana booda iddoo as your channel jettu tanarratti click goona jechuudha. Haala kanaan yeroo inni nuu dhufe akka isinii mul'atuuf xiqqoo gara duuba deebisee as iddoo kana ni argitumi iddoo kana customize channel iddoo tanarratti click goona jechuudha. Bakka kanarratti yeroo click gootan iddoo setting kanarratti click ni goona. Iddoo setting kanarratti yeroo click gootan bifa kanaan isiniif bana. Xiqqoo duubatti ni xiqqeessitu jechuudha. Yeroo xiqqeessitan iddoo kana amma save gochuutu isinirra jiraata. Bakka nama zoom yeroon isinii godhu as iddoo mallattoo save jettu tan argitu iddoo kana save gootu jechuudha. Bakka kana suutettaniiti save iddoo tanarratti cuqaasna jechuudha. Save ni goona. Yeroo haala kanaan inni save nu ta'e amma xiqqoo gara duubaatti achi xiqqeeffannee akkasii mul'atu jechuudha. As iddoo kana ni argitu dheeti yaada. As iddoo add section jettu tanarratti click goona jechuudha. Hagana nuuf ba'u nu hedduu dhiifama wajjin please. Iddoo add section jettu tanarratti yeroo takkaaf click gootu yeroo bakka kanarratti cuqaastan bakka kanarratti iddoo xiyya gaddeemsan argitu dheeti yaada. Bakka kanarratti iddoo select content jettu tanarratti click ni gootu. Kana booda iddoo as popular uploads bakka tanani filattu iddoo kana bakka kanarratti filattu jechuudha. Bakka kanarratti ni deebistu. Erga bakka kanarratti deebistanii bakka kanarratti eega deebistanii as iddoo dan jettu tanarratti click goona jechuudha. Bakka kana gara harka mirgaatti as deebitanii dan gootu. Erga dan gootanii iddoo kanaa ni baatuuni dan godhuu keessa yeroo mirkaneeffattan bakka kanarraa baataniiti channel keessan irra galtu jechuudha.
aappii YouTube channel keessanii bira deemtu. Yeroo aappii YouTube channel keessanii irra galtan aappii YouTube channel keessanii irra ni galtu. Yeroo aappii YouTube channel keessanii irra galtan iddoo profiilaa kanarratti ni cuqaastu. Kana booda your channel iddoo tanarratti ni cuqaastu jechuudha. Kana booda haala kanaan taabii viidiyoo sun banameera jechuudha. Akkuma isin amma argitan taabiileen viidiyoo kunniin banameera. Kanaaf akkuma isin argitan dura bakka kun hin jiru ture jechuudha. Haala kanaan taabii viidiyoo sirreessuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka kanarratti viidiyoo akkasuma playlist channel about bakka kanarratti kunneen dura hin turre jechuudha. Akkuma isin garsiise amma haala kanaan sirreessineerra jechuudha. So amma hayyee hordoftoota keenya wanti nu hafee jiru yoo jiraate akkamitti akka YouTube irratti viidiyoo upload goonu kan isin argisiisnu ta'a jechuudha. Nafaana buutu viidiyoo YouTube irratti upload gochuudhaaf takkee baakee isin argisiisu. Yeroo bakka kanarra galtan haala kanaan kallattiidhumaan YouTube channel keessan irratti bakka kanarratti yeroo as bakka kun mallattoo viidiyoo tan ni argitu jedheeti yaada. Bakka kanarratti kilik ni gootu. Yeroo kana kilik gootan bakka kanarratti waan barbaachisu isiniif fide jechuudha. Haala kanaan yeroo inni isiniif fide viidiyoolee qofa fide jechuudha. Bakka kanarratti viidiyoo ta'e keessaa filattanii upload gootu jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma isuma jalqabarra jiru kanaa filadhu. Erga haala kanaan viidiyoo upload gochuu barbaade sanarratti cuqaase haala kanaan na dhufa jechuudha. Bakka kanarratti mata duree viidiyoo sanii maxxansuu dandeessu. Iddoo title tanarratti mata duree viidiyoo sanaa maxxansitu. Fakkeenyaaf anama isinumatti argisiisuudhaaf waan tokko barreessu. Anasumatti argisiisuudhaaf amma fakkeenya bakka kanarratti of eeggannoo haa barreessu. Akkasuma immoo description boxii kana jalatti bal'inaan yaani barreessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf description boxii kana jala linkii viidiyoo keessan isa bira akkasuma immoo waa'ee viidiyoo keessan kana ibsa bal'aa bakka kanattis kennuu dandeessu. Akkasuma linkiilee garaagaraa iddoo description boxii kana jala kaa'uu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo websaayitii qabaattan linkii websaayitii keessanii bakka kana jala ni galchitu. Erga galchitanii iddoo amma bakka kanarrattis public iddoo jettu tana ta'uu qaba. Bakka kana jalatti public iddoo tana jiraachuu isaa check ni gootu. Yeroo isin hin jijjiirre kun bifuma kanaan ta'a jechuudha. Iddoo description boxii tanarrattis waan feetan ni barreessitu isinii. Anammoo isin agarsiisuudhaaf homaa argee bakka kanarratti haa cuqaasu jechuudha. Haala kanaan wanna feetan bakka kanarratti ni barreessitu. Ani isinitti argisiisuudhaaf akkamitti akka upload godhu viidiyoo keessan san barnoota akkamii akka ta'e isintu beeka waan ta'eefiyyuu ani isinumatti argisiisuudhaaf warri beektan ni beektanii warri hin beekne immoo ni barattan jedheeti jechuudha. Namoota baay'een nu gaafate akkasuma immoo dabalataan beekumsa isiniif ta'a waan ta'eefiyyuu akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Warri hin beeknes akka baratan abdii qabna. Kana booda as iddoo mallattoo sheeriitan argitu jedheeti yaada. Isii tana bakka kanarratti gara olaanuu kanarratti iddoo kanarratti kilik gochuudhaan viidiyoo kana haala salphaadhaan YouTube irratti upload gochuutti eegalaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana viidiyoon kun upload ta'aa jira. Haala isin argitan kanaan yeroo % 100 irratti upload ta'uu eegala jechuudha. Kana booda viidiyoo keessan YouTube irratti upload ta'e kana booda linkii isaa iddoo barbaadanitti raamsuu fi gara feetanitti share gochuu dandeessu jechuudha. Kan ni beektan jenneeti yaanna. Maarree hordoftoota keenya barnoota YouTube wajjin wal qabsiisnee kutaa lammaffaa isaa kan hamma ammaan hordofaa turtan kanaadha. Please viidiyoo keenya like gochuun akka isinirra jiraatu baay'een keessan osoo like hin goone daawwattanii baatu. Please akka viidiyoon kun nama hedduu bira ga'uuf like gochuudhaan nus jajjabeessaa. Akkasuma waliifis share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Yaadas ta'ee gaafii qabdan akkasuma qeeqa qabdaniifis comment nuuf gochuu hin irraanfatinaa jecha. Barnoota keenya isa birootiin hamma walitti deebinutti har'aaf immoo nagaatti isiniin jenneerra halkan gaarii.